exercise 3.9 exercise 3.9 gaaffii tokkoffaarraa yeroo kaanu maal jedha? Let A and B point on a number line with coordinate 6 and -6 representatively. How far are the point A and B from the origin? How many points are there equal distance from the origin on a number line? Kan akkuma dura example keessatti isin hojjechaa ture bifuma sanaan hojjettu jechuudha. Kana jechuun mee fakkeenya laayinii wayyaa fudhannu. Laayinii kana akkasiin fudhattu number line dhaati kana fudhadha. Sana booda as bakki kun 0 dha, origin jechuudha. Bakki kun 0 dha. Pointii kana immoo A jedha. Bakka kana immoo B jedha. B jedha. Maanni bakki A jennu kun bakka B jennu kun jechuudha. Asii deemee hanga as gahutti unity meeqa safara? Unity meeqadha? Unity 6 jennu. Asii ka'ee immoo 0 irraa ka'ee hanga dhufee as pointii A kana bira gahutti innis gara number line irratti gara kan inni deemu -6 kan inni deemu. Maal nu gaafate inni? Distance dha inni nu gaafate jechuudha. Distance nu gaafate. Distance isa meeqa ta'a jechuudha? Asii kaasee hanga B bira gahu 6 dha. Number line irratti yeroo ibsinu akkasumallee asiin immoo -6. Distance isaa hagamii kan jedhu kan inni nu gaafate. Distance isaa meeqa ta'a jechuudha? 6 ta'a. Maaliif distance negative ta'uu hin danda'u isin jedhee jira. Bifa kanaatiin keessanii asiinis 6 ta'a distance isaa, asiinis 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu wal qixadha. Distance asii fi as gidduu jiru. 0 dhaa kaasee hanga B bira gahutti 0 dhaa kaasee hanga A bira gahutti distance isaa meeqa jechuudha? 6 kan inni deemsisu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo B irra kan jiru waliin ilaalla. Solve the following absolute value of equation. Absolute value asii kan equation asiin gadi jiran kana jechuudha. Waliin haa ilaallu. Tokkoon tokkosaa seera absolute value fayyadamuudhaan kan nuti hojjennu jechuudha. Inni hordofaa mee waliin haa ilaallu. Maal gooti jalqaba irratti akkuma asirratti isinii barreesse kan x plus 2 equal to 6 or x plus 2 equal to -6 jettu. Ishii kana jechuudha akka x itti kan isin fayyadamtanii akka duraan property keessatti isin ibse bifa sanaatiin kan isin fayyadamtan jechuudha. Sana booda maal gootu gatii x barbaaddu. Or jechuun dagatiin asitti, or jechuun dirqama keessan ta'a jechuudha. Ishii kana akkuma jiruun x plus 2 equal to 6 jettu akkuma jirutti fudhattu. Or jettaniitu immoo x plus 2 equal to -6 jettaniiti kan isin fudhattanii jechuudha. Sana booda gatii x barbaaddu. Gatii x yeroo barbaaddan maal ta'a? x equal to 6 minus 2 ta'a. Gatiin x keessatti meeqa ta'a? 4 dha jechuudha. Isa kana keessatti immoo maal ta'a? X equal to -6 minus 2. X equal to -8. Xin -8 fi 4 ta'a jechuudha. B immoo haa hojjennu. B immoo maal jedha? Absolute value of 5 minus 3. 3x equal to 7 dha. Maal gootu? 5 minus 3x equal to 7 or jechuudhaan fayyadamtu jechuudha. Or 5 minus 3x equal to -7. -7. Sana booda maal goota gatii x barbaaddu. Minus 3x equal to 7 minus 5 ta'a. Or jettu ishee as gamanaa immoo jettu. Minus 3x equal to -7 minus 5 jettu. Sana booda maal gootu? Asii ishii kana barbaaddu. Minus 3x equal to meeqa ta'a kuni? 2 ta'u? 2. Or jettu. -3x equal to negative meeqa ta'a? Negative 12 ta'a.
Sana booda gatii x qobaatti hambifachuu x qobaatti hambifachuu over negative 3 over negative 3 negative 3 hambada x meeqa ta'a jechuudha 2 over 3 or jettu or negative 3 over negative 3 jettu isa kanasi over negative 3 jettu negative 3 hambada asii negative hambada 12 hiruu 3 meeqa ta'a meeqana 4 ta'a jechuudha. Gatiin x keenya asitti gatiin x keenya wal qixa dhiifama asitti negative ishiin kun negative ishiin kun asitti negative maaliif asitti ishii kana negative 3 over negative 3 onnoon ishiin kun asittis negative taate jechuudha. Negativean yeroo hirtan asitti x'n meeqa taate jechuudha negative 2 over 3 ta'a jechuudha. Negative 2 over 3 tokko qofa qaba innis maanni x minus 2 equal to 0 jechuudhaan fudhattu sana booda x equal to 2 equation kana jechuudha lama qofatu asitti 0 isa gochuu danda'a jechuudha. Lakkoofsi biraa 0 gochuun hin danda'u isa dhugoomsuu hin danda'u ishii kana iddoo kanatti jechuudha. Lama qofatu dhugoomsa kanaafuu lama x wal qixa lama jettu siirra kan jiru. Taasisuudhaan immoo d haalaalu d gaaffiin d irra jiru immoo absolute value x plus 2 equal to negative 6 jedha. Absolute value negative 6 yaannuu kennu hin jiru jechuudha. Kana jechuun absolute value kana yeroo jennu ishii kan akka x itti yeroo fudhattan ishii x plus 2 isheettu kan x absolute value of x equal to negative 6 kan nu kennu jiraachuu danda'a. Absolute value keessaa bahee kan 6 nu kennu jiraachuu hin danda'u. Negative 6 nu kennu jiraachuu hin danda'u. Negative nu kennu kamuu jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu maal jenna? No solution jenna jechuudha kun. Furmaata hin qabu jechuudha. Yeroo akkas ta'u furmaata hin qabu. Taasisuudhaan haa ilaallu gaaffii irra jiru haa ilaallu. Yeroo kana akkam gootu yeroo bifa akkasiitiin isinii kennamu ishii sadii kana as dabarsitu. Yeroo as dabarsitan maal ta'a? Absolute value of 2x minus 1 equal to 6 minus 3 ta'a. Ishii kanas yeroo dabarsu minus ta'a. Sana booda maal ta'a? Absolute value of 2x minus 1 equal to 3. Sana booda kana hojjechuun isiniin dhufu. Isiniin dhibu jechuudha. Maal ta'a? Absolute value of x minus 1 equal to 3 erga arganne 2x minus 1 equal to 3 or 2x minus 1 equal to negative 3 jechuudhaan hojjettu. Sana booda gatii x yeroo barbaadan 2x equal to 3 plus 1 or 2x equal to negative 3 plus 1. Sana booda maal gootu? Asitti gatii x yeroo barbaadan 2x equal to 4 ta'a. Or 2x equal to negative 2 ta'a. X yeroo barbaadan jala over 2 x qobaatti hambifachuuf jechuudha. X 2 dhaan bada x qobaatti hafa x equal to 2 arganne asitti jechuudha. Asitti isa kana immoo jechuudha over 2 jettu 2 dhaan bada x qobaatti hafa x equal to negative 1 x negative inni tokko 2 arganne isa tokko immoo negative 1 kan nuti arganne jechuudha. Negative 1dha kan nuti arganne. Kanaan kan isin hojjettanii jechuudha. As keessa yeroo galchitan nu dhugoomsa jechuudha ishii kana keessa. Origin equation keessa yeroo galchitan isinii dhugoomsa. Itti aansuudhaan f haa ilaallu. F yeroo ilaallu maal gootu? Isa kana akkuma jiruun fudhattu. Negative 2x plus 7 equal to 25 or negative 2x plus 7 equal to negative 25 jettu. Negative 25. Sana booda maal gootu?
negative 2x equal to 25 minus 7 jettu. Minus 7 jettu. Or jechuudhaan ishees gamanaa immoo hojjettu. Negative 2x equal to negative 25 minus 7. Minus as dabartee jechuudha isheen tun. Sana booda ishee kana negative 2x jettu wal qixa 25 irraatii 7 yeroo dhuftan 18 argattu. Or jettu negative 2x equal to negative 25 fi negative 7 walitti daatu meeqa argattu? 32 maal negative 32 argattu. Sana booda x qofaatti hinfachuuf over negative 2 jettu over negative 2 jettu. X negative 2 negative 2 dhaan bada x qofaatti hafa x wal qixa meeqa ta'a? 18 negative 2 firortan negative meeqa ta'a? Negative 9 ta'a. Or jettu asittis akkuma isa kana over negative 2 over negative 2 jettu. Negative 2 negative 2 dhaan bada asii negative dhaan bada 32 hiruu 2 meeqa? Gatiin x keenya wal qixa meeqa ta'a jechuudha? 16 ta'a jechuudha. 16 ta'a. Asii immoo x negative 9. Itti aansuudhaan g halaalu gaaffii g irra jiru waliin halaalu. G yeroo laallu maal gootu akkuma isa kana asichi ishee dabarsitu. Negative 6 kana jechuudha. Yeroo asichi dabarsan akkam argattu? Negative kana jechuun absolute value of negative 8x negative 2 equal to 10 plus 60 ta'a. Maalis negative turte yeroo si dabartu negative taati positive taati jechuudha. Negative ni kun positive taati. Sana booda absolute value of negative 8x minus 2 equal to 16 ta'u 16 ta'a. Sana booda akkas kana hojjechuun isinitti ulfaatu jechuudha. Maal gootu? Negative 8x negative 2 equal to 16 or negative 8x negative 2 equal to negative 16 jettu jechuudha. Negative 16 jettu. Or jechuu ni raanfatina yeroo mara or jechuun dirqama ta'a jechuudha. Sana booda bifa kanaatiin hojjenna jechuudha. Negative 8x jettu wal qixa 16 ida'uu 2 or ta'a. Maaliif isheen kun negative positivean as dabarti isheen kun jechuudha. Sana booda maal gootu? Negative 8x equal to negative 16 ida'uu 2. Sana booda maal ta'a? Negative 8x equal to 18 ta'a asitti. Or jettu negative 18x wal qixa meeqa ta'a? 14 ta'a. Maal? Negative 14. Negative 14 ta'a. Sana booda gatii x barbaaduuf over 8 jettu over 8 jettu. Negative 8 jechuudha. Negativean bada asii x tafa. Asittis isa kana maal gootu? Over negative 8 over negative 8 jettu. Negativean bada asiis negativean bada asii x qofaatti hafa. X equal to meeqa kana salphisa. Lamaan meeqa? 9. Inni kun lamaan meeqa? 4. Lamaan 4. Negative x negative 9 irra 4ti or jettu. Or jetti. Isheen kun immoo maal ta'a? 14 hiruu 8 lamaan meeqa? 7. Inni kun lamaan 4. Lamaan 4. X inni tokko meeqadha? Negative 9 irra 4 inni tokko immoo 7 irra 4ti jechuudha. 7 irra 4ti. Bifa akkasiitiin immoo yeroo isinii kennamu akkamiin hojjettu? H jechuudha. Bifa kanaatiin yeroo isinii kennamu ishii kana hin hirtuuf jechuudha gama lamaaniin meeqa? Negative 4 hirtu gama lamaaniin.
yeroo gama lamaanii negatiiva 4 firtan meeqa argattu? Negatiiva 4 gama lamaanii firtu akkuma dura isiniin jedhe. Sana booda negatiivni 4 negatiiva 4 bada. Asii negatiivaan bada 28 yeroo 4 meeqa irraa 7 argattu. Negatiiva poozitiiva 7 argattu. 7 argattu. Sana booda maaltu nu hafa jechuudha? X plus 3 absolute value jechuudha. Equal to 7 tafa. Kana hojjechuun ulfaatu jechuudha yeroo kanatti. Maal ta'a? X plus 3 equal to 7 or X plus 3 equal to negative 7 jettu. Sana booda gatii X yeroo barbaadan X equal to 7 minus 3 ta'a. Or X equal to negative 7 minus 3 ta'a. Sana booda maal ta'a? X'n wal qixa 4. X'n wal qixa 4 or X'n wal qixa negative 10. Bifa kanaatiin kan isin hojjettan jechuudha. Taansuudhaan I immoo haa ilaallu. I immoo maal jedha? Absolute value of x plus 9 over 2 equal to 7 kan inni jedhu. Maal gootu isa kana jechuudha? Criss cross gootu. Criss cross gaafa gootan maal ta'a? Maal ta'a jechuudha? Absolute value of ishii kana criss cross gootu jechuudha. 7 lamaan baay'iftu ishii kana immoo as jala tokko waan jirtuuf 7 jala tokko waan jirtuuf maal ta'a? Absolute value of x plus 9 equal to meeqa ta'a? 14 ta'a. 14 ta'a. Kana hojjechuun isiniif salphaadha jechuudha. Yeroo akkasiin keewwattanii booda hojjechuun salphaadha. Sana booda x plus 9 equal to 14 or x plus 9 equal to negative 14 jettu. Negative 14 jettu. Sana booda maal ta'a? X equal to 14 irraatii 9. Negatiivaan as dabarti ishiin kun. Or jettu. X wal qixa negative 14 irraatii 9. X wal qixa meeqa ta'a? 14 irraatii 9 yeroo dhuftan meeqadha? 5 argattu jechuudha. 5. Akkasumallee or jechuudhaan x kan immoo yeroo walirraa 14 negative 14 irraa negative 14 ida'u negative 9 meeqa argattu? Negative 20 meeqa? 23 argattu. X'n negative 23 fi 5 ta'a jechuudha. J kana haa ilaallu. J kana immoo maal gootu? Ishii kana jechuudha. Jalqaba irratti akka nuuf mijatuuf kan isin hojjettan jechuudha. Maal gootu? 3 absolute times 3 times absolute value of 5 plus 3x plus 1 equal to 7 jedhamti. Maal gootu? 3 absolute value of 5 plus 3x equal to 7 minus 1 ta'a. Maaliif 1 kana ishii kana as dabarfattu. Sana booda maaltu nu hafa? 3 ifama 3 5 plus 3x equal to meeqa ta'a? 6 ta'u. 6 ta'a jechuudha. Yeroo kana warra irreessitan 6 ta'a. Sana booda ishii kana 3 firtu jechuudha. Gama lamaaniif 3 firtu. 3 firtu. Meeqaan bada jechuudha? 3 bada. Asii immoo 6 3 firroortan 2 ta'a jechuudha. Walqixa 2 ta'a asitti. Sana booda maal gootu? Meeqa kamtu nu hafa jechuudha? Ishii kana qofa nu hafa. Eenyudhaanis absolute value of 5 plus 3x equal to 2 nu hafa. Kana booda kana hojjechuun salphaadha jechuudha. Mee gadi finnee hojjennu isa kana jechuudha. Gadi finnee hojjennu. Kan nu hafe eenyudha inni? Absolute value of 5 plus 3x equal to 2 nu hafe. Kamiin hojjenna kaa kana? 5 plus 3x equal to 2 or
5 plus 5 plus 5 plus 3x equal to negative 2 jechuun kan nuti hojjennu jechuudha. Sana booda maal ta'a? Gatii x dha barbaanna jechuudha. Negative 3x negative osoo hin taane 3x equal to 2 minus 5 ta'a. 5 negatiivaan as dabarti yeroo kanatti or jettu 3x equal to negative 2 negative 5 maaliif negatiivaan darba 5 asittis jechuudha. Negatiivaan asii darba. Sana booda x barbaanna jechuudha. Negative 3x negative osoo hin taane 3x equal to meeqa ta'a? Negative 3 ta'a. Or jettu 3x equal to negative 7 ta'a. Sana booda over 3 jettu over 3 jettu. X qofaatti hambifachuuf jechuudha. X wal qixa negatiiva tokko ta'a asitti jechuudha. Asirratti immoo jira or jechuudhaan over 3 jettu over 3 jettu. X qofaatti hambifachuuf jechuudha. 3 dhaan badaa x qofaatti hafaa jechuudha. Negative 7 over 3 argan. Tokko isa kanaatu nu dhugoomsa. Tokko immoo isa kanatu kan nu dhugoomsu jechuudha. Taasisuudhaan immoo k haa laallu. K immoo maal jedhaa? Kana kan inni jedhu 4 minus 6 times absolute value of 4 plus 8x equal to meeqadha? Wal qixa 16 kan jedhu 116. Sana booda maal gootu? Akkuma isa dura hojjechaa turreen bifuma sanaan hojjettu. Afur kana as dabarfattu. Afur yeroo as dabarfattan maal ta'a? Negative 6 absolute value of 4 plus 8x equal to negative 16 irrisu afurii ta'a. Absolute value ishiin kuni asitti absolute value jettu. Sana booda maal ta'a? Negative yeroo as dabarsan ishiin kun maal ta'a? Negative 6 times absolute value of plus 4 plus 8x equal to meeqa ta'a? 20 ta'u kun. Negative 20 ta'a yeroo walitti daatan. Negative 20 ta'a. Sana booda akkas ta'e gama lamaaniin negatiivaan baay'iftu. Negatiivni ni badaa jechuudha irraa. Kana jechuun 6 4 plus absolute value of 4 plus 8x equal to 20 ta'a. 20 ta'a. Sana booda ishii kana gama lamaaniif 6 firtu. 6 yeroo hortan meeqa ta'a? 6 badaa. Asitti ishii kana hin salphistu. Meeqa ta'a? 4 plus absolute value of 4 plus 8x equal to ishii kana ni hir'istu. Lamaan meeqa? 20 kana lamaan salphisa. 60 ta'a. Ishii kana lamaan yeroo salphisan meeqa ta'a? 3 ta'a. 20 yeroo hir'isan 20 ta'a. 60 yeroo 3 firtan 20 ta'a. 20 arganna jechuudha asitti. 20 arganne maal gootu? Ishii kana hojjechuuf nu salphata jechuudha. Maal gootu? 4 plus 8x equal to 20 jettu or jechuudhaan hojjettu. Or 4 plus 8x equal to negative 20. Sana booda 8x equal to 20 irraati 4. Ishiin kun negatiivaan as dabarti jechuudha. Or jettu 8x equal to negative 20 irraati 4. 4 hir'istu jechuudha. Negative irraati negative 20 irraa 4 jettu. Sana booda 8x wal qixa meeqa ta'a? 16 ta'u kun 16 ta'a. Or jettu 8x equal to 24 ta'a kun negative jechuudha. Negative 24. Over 8 jettu over 8 jettu. X'n keenya meeqa ta'a jechuudha? 8 dhaan badaasi 16 irraa 8 meeqadha? 2 argattu jechuudha. Gatiin x keessanii asitti 2dha. Asitti immoo over 8 jettu. X'n dhaan bada. X'n qofaatti nu hafa. 8 dhaan bada asitti.
8dhaan bada. Asitti ishii kana immoo kana lamaan meeqa yeroo salphistan lamaan 12 negatiiva jechuudha. Lamaan 4 meeqa ta'a? Negatiiva 3 ta'a jechuudha. Negatiiva 3 arganna. X'n tokko 2 argattu tokko negatiiva 3 kan isin argattanii jechuudha.